Jalqabbii haaraa. Kitaaba fakkeenyaa boqonnaa isaa 14 lakkoofsa 12 irratti sagaleen Waaqaa akkas jedhutu jira. Karaan namaaf gaarii fakkaatu tokko jira, dhumni isaa garuu karaa badiiti yookaan kan nama balleessu. Akkasumas Isaayyaas boqonnaa isaa 57 lakkoofsa 20 hamma 21 irratti warri jal'oonni yookaan warri hammeenya hojjetan akka galaana sosocho'uu boqonnaa yookaan foora dhabu, akka isa dha'aan isa dhoqqee jalaa kaasee bishaan booressuuti jedha. Waaqayyoon kiyya warri jal'oonni yookaan warri hamooleen sun garuu nagaa hin qabanuu jedha. Jireenyi kiyya hundumtuu jireenya akkasiin akka ta'e, boqonnaa dhabe, foora dhabe, gammachuu dhabe, nagaa dhabe, waan uffadhu dhabe, waan nyaadhu immoo dhabe. Dhuguma warra kiyya jireenyi Yesuus malee jireenya boqonnaa hin qabne, jireenya suga hin qabne. Eegasii birrii 50 haliis naaf kennite san qabadhee mandara kiyya dhiisee bahe. Akkuma magaalaa Leegoos gaheen gamoowwan dhedheeroo, gamoowwan babbareedoo akkasumas fuula namaa kan gammachuu addaatiin guutame gaafa argu dhuguma jannata waan seene natti fakkaate. Itti dabalee immoo namni hundumtuu magaalaa kana keessatti dhimma hojii isaatiif asiif achi akka fiigu, namni hundumtuu hojiin akka itti baay'atu arge. Baay'ee gammaduu kiyyarraa kan ka'e ani amma bilisummaa baheera jedhee ofirratti dubbadhe. Mana Aliisiifa gaafa ga'u Aliis warra isii waliin simannaa dansaa, simannaa gaarii naaf taasiste. Naannoo tokko waan turreef warri isii haala kiyyaaf warra kiyyaa hin beeku turan. Garuu immoo hariiroo yookaan walitti dhufeenya jaalalaa aniif Aliis qabnu wamaa quba hin qaban turan. Achiin booda Aliis kan heerumtee waliin jiraachuu barbaaddu abbaan manaa isii ana akka ta'e warra isheetti himte. Warri ishee garuu kana gaafa dhaga'an guddoo rifatane. Haa ta'u iyyuu malee marii turtii muraasaatiin booda an barumsa kiyya addaan kute itti fufee xumureen duuba wanti hundumtuu akka ta'u yaada dhiyeessan. Aliis garuu yaada isaanii kana jabeessitee mormite. Sanirra tartee guyyuma sanirraa jalqabee akka abbaa manaatiif haadha manaa waliin akka jiraannuuf warra iyyamsiifachuuf gaafatte. Warri isii garuu yaada isheen dhiyeessite kana ijjumaa yookaan gonkumaa fudhachuu hin barbaanne. Garuu wal morkii turtii isaatii dheeraatiin booda akkuma gootee Aliis isaan amansiiste. Warri isiillee hin callisan. Aniif isiillee waliin gara mana isheetti galle. Baay'ee bareedduu kan taate Aliis baankii tokkoffaa magaalaa Leegoos keessa jiru keessatti akka hojjettu, waan jireenya kiyyaaf barbaachisu akka naaf kennitu, jireenya gaarii ta'es akka na jiraachistu waadaa naaf galte. Itti dabaltees akkas naan jette. Waan tokko iyyuu yaaddeen dhiphatin, ifirraa bayii bashannanii sitti haa tolu naan jette. Waggoottaan baay'eef beelaan, rakkinaan, daaraan, diinotaan marfamee kan ture ani amma garuu kunoo haadha manaa bareedduu, mana meeshaa guutuu, jireenya bareedaa jiraachuu jalqabe. Jaalala, qarshii, meeshaa waan hundaan atta roobsite Aliis. Jireenya kiyyatti addunyaa kanarra jireenyi akkasii hin jira jedhee yaadeen beekuus. Garuu immoo akka kitaabni qulqulluun jedhu diiyaabiloos inni sobaadha, kan nama sobudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa isaa 10 lakkoofsa 10 irratti akkas jedha. Inni yookaan diiyaabiloos hattichi sun jedha hatiisaaf, qaliisaaf, balleessisaaf malee waan biraatiif hin dhufu. An garuu jedha Yesuus Kiristoos, an garuu jireenya akka isiniif ta'uuf, akka isiniif baay'atuuf dhufe jedha gooftaan keenya. Ani akka jireenyi isiniif ta'uuf, akka isiniif baay'atuuf dhufe nun jedha gooftaan. Seexanni garuu inni hatticha, inni kan nama qalu, inni kan nama balleessu malee waan biraa waan tokko iyyuu hin qabu jedha gooftaan. Dhaggeeffattoota kiyya, diiyaabiloos kennaa dansaa, kennaa gaarii ta'e kan isiniif kennu tokkumaayyuu hin qabu, takkaallee hin qabu. Yoo waa isiniif kennellee sobee dansaa fakkaatee, sobee gaarii of fakkeessee, soba isaatiin lubbuu keessan balleessisaaf jedheeti. Soba isaatiin
hin sobaminaa. Gammadi, jaalallii fi kookkisi sun duudiin ji'a 3 caalaa turuu hin dandeenye. Ji'a 3 booda wanti haarinni adda addaa mul'achuu jalqabe. Shaakala dhoksaa.